nin kafala badhaasa kam fudhadhu jeeti mas qopheessu jira jechuudha qopheessu jira ummanni biyyattii garuu qaala'insa jireenyaatiin rakkachaa jira jechuudha naggaadeen garuu doolaara dhabdee maraachaa jirti jechuudha inni doolaara hanga jiruu fi gartee hanga albuudaa fi maali kanarraa bubbutaniitti fidan kana maal godhu jira badhaasaaniin fudha gartee badhaasaan bitu jira jechuudha waa takka mootummaan kun sirni kun namichimma sirna kana hoogganu jiru kun wanni jala muree beekuu qabu takkaa jira waan ummata keessa fudhataman qabne waan ummata kee biratti mul'atan qabne waan gartee lafarratti ummata kee bira jijjiiraman qabne wallahi badhaasaa miti addunyaan tun guutuun sigal addunyaan tun guutuun osoo badhaasa sii kennite abadan itti milkooyte mallas zeenaawii caalaa namni Ameerikaan leelliftee namni addunyaan leellifte hin jirtu ummanni isaatti kaanaan samirra dhaabame Haile Sillaasee caalaa namni Ameerikaan karaa cufte sigale Lincoln Road karaa Lincoln irra karaa cufte baaburarra sigale Lincoln addunyaa jechuudhaan akkasitti oofte Haile Sillaasee caalaa hin jiru jechuudha kana washana manaawna xoysifte Ameerikaanii sigale inninu ummanni isaatti kaanaan sigale inni nu ummanni isaatti kaanaan bakka inni seene mana sagaraa keessatti awwaalame namni waa beeku namni gartee muuxannoo hadabrerraan fudhanne maraataa qofa zigal maraataa fi gowwaa qofa waa takka waan ummanni keessirraa rakkachuu jiru ummata waraanatti ijaarte milishaatti ijaarte dubbachuu dhoorkite tokkicha dubbatu hiite tokkicha gaafii si gaafatu hiite sigale wanni ati gartee jijjiirama addunyaarra deemtee badhaasa fiduudha fudhachuudhaan badhaasa bituudhaan badhaasa maal fudhattaa miti si haa fuudhu rabbi badhaasa bituudhaan wajjijjiiramni ati fiddu tokkolleen hin jiru taasuma sigale taasuma kana haqi badhaasa duraan addunyaarra yaanii amma addunyaarra bituu eegalan kana biyya keessaa maal godhan siifin amma gartuu bulchaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaatu badhaasa fudhate wuuyi abbootii qabeenyaa badhaasa kenneef maarree badhaasa kenneef jedhanii hoggii faarsee bulaan kunii fi OBN miidiyaa rabbiin itti fedhe sun iyyu dura maal godhan baay'ata ummata kanarraa muraniiti badhaasa ifii qopheessanii jechuudha akka waaniif gartee ummanni misoomaarraa gammadee godhaniiti sii gale yoo ati dubbatte shane siin jedhani mataa keessa si dhawan ilaalcha biroo qabda jedhani hidha si darbanii jechuudha lubbuun dubbatu maka beeku hundinu gale lubbuun dubbatu ka beeku hundinu bulchaa godinaatta abbootii qabeenyaa kenneef abbootii maalii kenneef jedhaniiti fuudhanii huccuu abbaa gadaa rabbitti fedhe tanarra kaani goota misoomaa jedhanii bar maallaqa isaaniitiin bitanii amma maal godhan waan biyya keessa leenji'an maal godhan addunyaarraa badhaasa bituu eegalanii jechuudha amma eega guddaan isaanii bite sigale maaliif faarsee bulaan wahuma gartee namichi kun nabiyyiin isaanii wangeelli isaanii ajajaa wangeela isaanii dalagu kana gartee isaanis dalagan amma faarsee bulaan akka jirutti ganaa badhaasa eeg kun Europe irraa bitata kun Faransaay irraa bitata kun Ameerikaa irraa bitata kun USAID irraa bitata gartee ganaa badhaasni gartee amma biyya keessaa bitanii namni dhaga'uu dinnaan addunyaarraa badhaasa bituu eegalanii jechuudha so badhaasa sun kabitiiti malee badhaasni gartee addunyaan itti amantee namticha san badhaafte kan tahin asumaan gurra isin buufna miidiyaalee addunyaa hundarratti tamsa'aa jira wanni nan kalee dubbadde wanni irra deebi'ee dubbadde viidiyoo tiyya takalee san riippoortii godhanii laa waan dhugaa mema viidiyoo tiyya tanaa mita kalee san gabbuu sheer godhuu danda'e mega bui share godhu dande sitti report godhanii hiisanii jirin warra Facebook ati taatu maallaa kafalaa jechuudha video ni san deeggar gartee gaafa isa harka dhooynu san
sakanditti qilleensarra deemti jechuudha. So saniifuu nuti riippoortii miti diippoortii yoo nu gootan ani sheekaa butaa sigalee lubbuuti jechuuneetiin qabsaa yeroo hundaa. Akkuma nama dura lubbuuti jechuunee qabsaa jettiin ammallee lubbuuti jechuunee isinirra qabsaa sigalee. Hanga isin sirrooytanii amaanaa ummataaf deebiftanitti lubbuu teenya kennine qabsoo hinaa jechuudha. So tabadhaasaa akkasi beekuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan araara marsaa sadaffaa, araara marsaa afuraffaa, araara marsaa shanaffaa, araara marsaa lakkaa'uun bu'aan qabu Oromootiif. Waraanni bilisummaa Oromolleen tana dhaga'uu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkitti natti tole amma sigalee ergamtuu Abiyyi mucaa Shimallis kan rabbitti fedhe kana namni hundi ulee Shimallis buusaa beekta sigalee. Shimallis jechuun gartee ganda isaanii fayyadee fira isaanii fayyadee dalagate irraa jalaggalee irraa dalagatee hogii inni nama jeesi jeenni jeesa hogii inni abbaa gadaa rashan jeenni rashan hogii inni gartee Oromoo buqqisi jeenni buqqisa hogii inni gartee Wallaggatti kana dirooyin darbisiisi jeenni darbaa jechuudha. Shimallis wooma inni jee godha sigalee. Shimallis jechuun bakka bu'aa uummataa osoo hin taane bakka bu'aa Abiyyiiti jechuudha. Shimallee bakka bu'aan isaa keessaan dheengadda akka dubbatetti bakka bu'aa isaa keessaan dheengadda akka dubbatetti maal jee araarri marsaa sadaffaa qophaa'u jirra yoonii fi gartee waan heera Itoophiyaa faalleessu dhiisanii heera Itoophiyaa kan faalleesse wanni woboon gaafachaa jiru bar gaafii isin itti gartee aangoo qabachuudhaaf taakko yookaan faantaa isinii taate bar woboon takkaasaa jiru sanii sigalee. Gaafii heera Itoophiyaa tamtu itu gaafate bar heerri Itoophiyaa keeyyanni 39 hanga fottoqu deemu dandeessa jaabra. Mee wannummaan heera faalleesse kami wannummaan heera bu'ame kami heera bu'amee caalaa aangoo teenya bu'anii aangoo teenya tan ittiin saamnu tan ittiin ajjeefnu tan ittiin biyya ariinu tan ittiin hiinu tanatti nurraa bu'ayyoo jettan irra gaariidha jechuudha. Sigalee. Tanatti nurraa bu'anii yoo jettan dhuga waliif gallaa jechuudha. Aangoo teessan inni bu'anii 100% bu'uuf ta'an. Ni bu'anillee ni bu'an osoon isin hin jaalatin akkana bu'an ammaas. Maaliif Oromoon isin qofaaf isin qoftiin Oromoodhaa miti isin qoftiin Oromoon qabsoo hin jechuudha. Isiniyyuu namni Tigree jalaa bilisoomse qabsoo jarri kun isin gaafachaa jiru tana waan ta'eef. Sigalee ummanni Oromoo xiqqaa guddaa wanni beekuu qabu. Waan araara jaamu kana gartee waan sifaalleessuu deemuuti dhayi jala. Woboon akkuma amma cal jettee hojii kee hojjechuu jirtutti caljii hojii kee itti fufii jechuudha. Nama dalagaa hin qabne gartee ka uummataa dalagaa baasuu deemu. Baalagizee fi saammattee quuftee sigalee. Wali galtee Finfinnee qofarraa gabbahuu hin dandeenye. Sigalee. Gabbahuu hin dandeenye tanaa wajjin yeroo ta'e gubdee rakkoo dalagaa ta'e itti fufii jechuudha. Dalagaa ta'e itti fufii. Maal jee interview isaa keessatti ergamaan namicha abbaa wangeelaa bilziqinnaa kun bakka bu'aan isaa Oromiyaa irra bakka buufate maal jee yoo araarri marsaa sadaffaa qophiidha yoo waan itti jiran kanarraa as deebi'an kan itti jiran dhiisi kan duraan irraa as deebi'an irraa as deebi'uun qabanii jechuudha. Woboon guyyarraan deeggarsa harkachaa jira. Isin guyyarraan deeggarsa dhabaa jirtanii jechuudha. Nama dheengadda lubbuu isinii kennuutu arra xiyyitii isinii kennu jira jechuudha. Warra dheengadda wobotti xiyyitii kennuutu arra woboo lubbuu kennu jira jechuudha. Namni guddachaa deemu maalii jecheef duuba deebi'a. Siyaasaan guddachaa deema, deeggarsaan guddachaa deemu jira. Takkitti siyaasaa tana bichaa qaceelfatanii warra siyaasaa isaanii addunyaarra dhaadheessu qaceelfannaaniin sa'aatii takkarraan fudhatu jechuudha. Waan isin haasoftan tana guutuu miseensota isaaniiti. Wanni biiroo tana isin jala tattaa'atu sigalee. Wanni biiroo isin jala tattaa'u guutuun miseensota jara kanaati jechuudha. Dhiiga woboo jennaan anarraa eegali Oromummaan dhiigan keessa nu jirti jechuudha.
nuti wanni isin jala gallee isinii qabsawine irra dhumneef bargaa fi woboon gaafachaa ture san karaa gabaabaadhaan Itoophiyaa guutuu harkattanii Itoophiyaa guutuu harka galfattanii aangoo Itoophiyummaa tan gartee sirni gartee dur darbe kun ichi taa'ee gaafiin Oromoo kan deebine godhuu ture kan sigale arraba akkasan dhayitanii gatteessanii takka takkaan lakkooytanii alaabaa Oromoo irraa eegale gaafii Oromoo takka takkaan deebiftaniif sigale gaafii Oromoo takka takkaan deebiftaniif namni isin jala gale malee bar ergamtuu ta'u ummata gartee uumamni isaanii gaafii Oromoo deebisuu miti Oromummaa gurraan dhaga'uun isaan bira cinqiidha. Amma meelaali warra PP kana meelaali ilma jaarraa abbaa gadaa jechuurra ilma Minilik hoggii jettuun irra qoflaa jechuudha. Eegale gooticha ilma jaarraa abbaa gadaa jechuun irra gooticha ilma Minilik yaalma Itoophiyaa yoo jettiin gammada siigale. Abbaa gandaa laali abliqoon bar isaanirraa eegali laali. Itoophiyaan dhaadata siigale Oromiyaa keessa dhaabbate. Osoon Oromoon asii nagee dhabde osoon Oromoon asii beelaan rakkattu Oromoo tanaan furanjuu Itoophiyaan hin diigamtu siin jedha sigale maaliif akkaataa leenjisa isaanii akkaataa gartee wanti isaaniitu uumama isaaniitu akkasirratti uumamee jechuudha. Ummata Oromoo irratti gartee wanni isaan uumaman hin qabu. Oromoo yeroo hunda uggis leenjisan Oromoof diina si godhaa si leenjisan malee Oromoof fira si godhaa Oromoof ilma si godhaa Oromoof intala si godhaa gartee Oromoodhaaf fira si godhaa si leenjisanii jechuudha. Hagartee Itoophiyummaa dura dhaabbate hunda barbadee isiisiin jaa Itoophiyummaa dura dhaabbatu tokkoffarratti eenyu Oromummaadha jechuudha. Kana hunda caccabsii barbadeesii itti oofi jechuurratti sileenjisaa jechuudha. Sileenjisaa jechuudha. Saniifuu araara jettanii gartee wanni asirraa baqbaq jettan takkalleen hin jiru jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromoof dhimmamee araara galuu miti. Asif qabame hokke qabame. Bizinesa isaa soso'uu dadhabe. Simmintoo inni hatuutu Oromiyaa keessa soso'uu dadhabe. Albuuda inni hatuutu Oromiyaa keessa soso'uu dadhabe. Waan inni zarafee gartee qaallicha galgala galchuutu Oromiyaa keessa soso'uu dadhabe. Tanaaf araara jamalee lubbuu uummataa tabadu jirtu. Qabeenya uummataa ka barbadaa'u jiru. Lubbuu gartee Oromoo nagaya dhabdeef waa takka dhimmamee araara hin jiru jechuudha. Yoo xiqqoo karaa kanaan gartee narraa gallaafanii simmintoo tana xiqqoo dabarfadhe feerroo xiqqoo dabarfadhe waan hin hatu tana dabarfadhe jechuufi sigale maraachaa jiran malee wanni sii dhimmamee siif yaaddee Oromoo fi Oromummaan haati Oromoo taboochu intalti Oromoo tagudeedamtu sigale ilmi Oromoo mana barnootaa dhabe sigale kun isa yaachisee waan godhu jiru miti. Oromootii waan kana sirri keessa beekna dhageeffadhu. Abdiirraa muranneeti. Reefa nama fi sagal gara gaggalchinee dadhabneeti. Wanti Oromoo yoonii fi Oromummaadhaan ati deemte gartee maqaa biroo sirra maxxansanii amma mana hidhaa ka isaanii lakkaa'e. Nama sabaa dhugaa dubbatu. Hattuu hidhaa qaallichi isaanii jennaan abbaan wangeelaa guddichi hattuu hidhaa jennaaniin fuudhaniiti hattuutti aangoo kenneeti hattuu hidhi jaanii bar. Isa namicha hattummarraa isa eeguuf jalaa hidhaa jechuu hattichi guddaan. Amma nama mana hidhaa jiru gandarraa aanarraa godinarraa hanga naannoorraa Itoophiyaa dhuftutti yoo dhayxee lakkooyte wallaahi nama sabaa dhaabbatu nama hanna dura dhaabbatu kaabinees haa ta'u kaadirees haa ta'u nama gartee akka fedhanitti akka isaan hin hanne godhu nama kophee cirracha keessaatti ta'ee hoggii isaan akka gaariitti utaalanii hatuu fedhan kophee keessaa ol diru saniif jalaa xaragaa jiranii jechuudha. Saniif jalaa xaragaa jiranii jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo beeytonni Oromoo sigale wanni ati yeroo itti gubdu wanni ati gartee araara jettee yeroo itti gubdu araarri waan eebbifamaadha. Araarri dhugaasu yoo dhufe. Araarri dhugaa ammaas namni sitti araaramuu deemu waan beeytu. Amma siidaan poostii godhe tokko jala gasseen ilaali.
mallattuma Oromoo shane barbaanna jedhanii mallattoo Oromoo uummata duraa dhabamsiisuudhaaf gartee akkamiin namni siidaa diiga. Siidaa diiga. Siidaa nama du'e. Yale. Akkamiin namni siidaa nama du'e diiga. Ijaan harkaan danda'anii jechuudha. Bilisummaa qeeroon gatiitti kafalee fide eenyutu itti fayyadamu jira. Amaara isaan siin sossoban kana. Bo amaarri bar alaabaa isaanii lumutti bar tanaannoo godhatee tabiyyaa godhuu mormu jira bar. Tanaannoo amaaraa godhate Oromoon alaabaa adda bilisummaa Oromoo tan namni hundi jaalatu tana tanaannoo godhachuu dhiisi takka mariifuu dhiyaattee alaabaan tun. Mee sirnuma kana waan siyaasaa tan sirni kun eegaa aangoo qabate murteessi. Kana ati gartee isaa wajji ilma Oromooti wajjiin araaraaf karaa bana jettee Oromummaaf dhimmama jettee sammuu ta'e keessatti qollee kan akka yaaddu kasi godhu mee wannummaan inni Oromoo murteesse takka waan siyaasaa as kenname murtii siyaasaa. Ganda keessa deemee Qaadireef kaabinee isaatiin boru guyyaa kanaa baatii kanaa dhufuuf yaanaati badhaasa jaati baay'ata nuti isin kennu nurra. Abbootii gadaatan rabbitti fedhe tanaaf durgoo kataba. Sigale. Sheekotii rabbitti fedhe ye'anii jettee ta manzaraa uffattee gartee miskiinaa uquban qabne tana numaddii dadhaaba abbootii amantii ja'a. Qeensota gartee hoggii fedhan hidhanii hoggii fedhan kaa ibsa baasaa jennanii hoggii fedhan akka fedhan godhan kan rabbitti fedhe kanaas ichi dhaabanii. Sigale waaqeffata jennee abbaa gadaa'eef dura dhaabanii. Gubboo kafalanii fi bar marasa gubboo cheen baanki akkaawuntii kiisha kaayyateeti ichi dhaabbatee bar isa eebisu jira. Sigale. Kana gartee nuu qopheessaa janiif dura dawwalanii deemanii fakkeessuudhaaf deddeemuu malee Oromoo fakkeessuuf gaafa caffee Oromiyaa faayaman gartee faashin shayii huccuu aadaa Oromooti janii faashin shayii uffatanii deemu malee mee wanni isaan akka Oromootti gatta'anii murteessa murtii siyaasaa takka as kennu yoo hiikaan murtii siyaasaa sii galte. Hiikaan murtii siyaasaa yoo sii galte. Amma irreecha Finfinneetti goonee jiran irreechi Finfinneetti ta'uun seeraan murtaa'ee jira. Seeraan murtaa'ee jira. Mootummaan tokko yoo dhugaan uummata isaatiis murtii siyaasaa murteessuu fedhe gartee keeyyata rakaa heera biyyatti rakaa jechuudha. Amma irreechi Finfinnee godhamu hooyi wangeela kanaa wajji kutu malee yoo wangeelli kun kutee namni biroo dhufe yoo ka seera godhuu dhufe malee yoo ka seera godhuu dhufe malee namni tokkolleen ka gartee sirnicha kanaatu irreecha gooyisuu ture jetti fufsiisu. Eessarra dhaabbatee itti fufsiisare heera biyyattii keessa hin jiru. Murtuma siyaasaa takkanaa kenne kan inni Oromoo dhimmamee murteesse. Dirqamee akkana godhata. Ummata keenyaan raffisuuf araara jechaa jiran. Ummata keenya namni tokko namni dura hoggii araaramuu deemu namni tokko hoggii araaraa qophaa'u barni beeksisaa bar. Jechoota word language jechoonni afaan kee keessaa ba'u bar gatii si kafalchiisa. Tuffiidhaan sitti haasaa maarree dhiisanii yoo kan dhufan taate mitirqishoo dhiisanii yoo kan dhufan taate miliyyoo dhiisanii yoo kan dhufan taate siin jaabar. Already dibaayindii lafa kaa'aa jira. Mee waraana bilisummaa Oromoo kayoo kana godhan malee juugarteeti. Ummata keenyaaf nagaa buufnaan gaafii Oromoo deebifnaan ni araaramnaa siin jaa. Inni immoo gartee lafa naqaa jechuun heera biyyatti cabsu heera nuti aangoodhaan tursiifannu cabsu yoo jettan yoo nu bu'an jettan irra gartee fudhatama qabaa jechuun heera biyyatti cabsanii caala. Heera biyyatti cabe hin jiru. Heera biyyatti isin caalaa namni cabse hin jiru. Hijibdu wal beeyni. Heera biyyatti isin caalaa cabse hin jiru. Fakkeenyaaf heeruma Oromiyaa fudhadhu. Shaggar heera Oromiyaatiin ijaaramte. Caaseeffama madda walaabuutii fi booranni bahaa kajaa'amu heera Oromiyaatiin ijaarame. Caaseeffamni magaalota heera Oromiyaatiin ijaarame. Heera Oromiyaa heera godhu eenyu caffeedhaami. Caffeen mari'atee shaggar ijaare. Aanotii fi gandootaa fi gartee waan jiraasan hunda heeraan caffeen murteessee ijaare. Heeraan caffeen diige. Teetii heera bulu jirta. Heera kam kabajje. Namoonni nama ajjeese
arraangoon hiramaa fi injirtu guddinni kennamaa fi injiru sila heerri miti oromima heeruma oromiyaati ka Itoophiyaatti dhaynaawi kanummaan oromiyaatu namni nama jeese namni nama zarafe namni nama gartee attaallalee aangoo fayyadame malaamaltummaa jechuun beek maallaqa qofa hatuudha miti aangoo fayyadamtee fira kee aangomsu aangoo fayyadamtee qaadhimaatee aangomsu aangoo fayyadamtee fira jaartii teetii aangomsu malaamaltummaan kanarraa kaabee malaamaltummaa keessa jira beeku hanna keessa jira beeku sigale kana hunda gartee